murtiin kennu maal ta'uu qaba. Dr. Abiy Oromoo filleen taane ummata biraatiif Oromoo illee wali buusaa jirta. Amaaraaf Oromoo wali buusuu deemaa jirta. Ummata Saawuzii warra kibbaa mirga isaanii irra dhaabattee irra ejjettee nu jibbisiisaa jirta. Ummata Affaar warra akkana cunqurfamaa jiru akka nu jibban godhaa jirta. Nuti ummata kana hundaa wajjin firooma barbaanna. Aangoo gadhiisi. Nuun taane ati. Oromoon miliyoonaan qabdi gootallee. Guyyaa takka Oromoo qabsaa'een beeku Oromoo irra qabsaa'ee malee. Guyyaa takka. Nama guyyaa takka Oromoo qabsaa'een beekne kijibaan jala yaane mataa irratti mootiidha, nabiyyiidha, haarawa nu dhufe Muusaadha, Iisaa jettaniit namicha naftanyaa. Akkuma isin jedhu haga Oromoon dhugaa walitti hin dubbannetti bilisummaan hin jirtu. Dhugaa wal himuu qabnaa Jawaarillee sirreeffachuu qaba bilisa baanee ka jedhe kunoo inni gabrummaa jala jira. Argitan kunoo. So bilisummaan dhugaa gaafa Oromoon sagalee ofii ol baaftee mootummaa ofii barbaaddu filattee kunnuu ta'e jette. Ka ambi bittilee nurra kaa'e. Ka afaan qofaan nu sossobee galgalaa ganama nu nyaatu diina irratti moosisu. Ufii dhiifne ufaa balaaleffannu ta dura. Haqa dubbataa haa deemnu kijibni haa hafu Oromoo keessaa haa du'u. Amma boodallee hooggantoonni Oromoo baay'ee jira beekaa kaasii galan biyya alaati. Isa qofa miti. Jara kana maraa namichi karoora itti baafatee ana malee mootiin hin jiru haati xiyya abjuu argitee jirti. Galma Minilik ana gaya. Mootiin biraa hin jiru nugusoota jedhee isinin labsuuf deemaa jira. Haadha malee namicha kana guyyaa tokko abbaa isaa himatu dhageennee hin beeknu. Haati Amaara waan taateef ganda isaanii ol kaasaa deemu. Soo inni bahuu qaba galma san keessa. Oromoon dhugaa ka qabsaa'ee habaye ka ummata keennaaf caccabe. Ka ummata keennaaf rakkate achi seenu malee qabsoon itti fufuu qabdi qeerroo. Qeerroo gaafiin ummata Oromoo hin deebine. Qabsoon haga biyyachii bahee Oromoon dhugaa seenutti itti fufuu qabdi. Jawaarillee OPDO faarsuu dhiisee ummata keenya qabsoof kakaasuu qaba. Mootummaa kana barcumaa jala qabeetii isa jechuu dhiisuu qaba ofirraa. Isatu nurra goobse cinaadhaan. Dhugaa dubbachuu qaba, dhugaaf dhaabbachuu qaba. Kana dubbiin jirtu murtiin kenna. Qabsoo ummata keenyaa keessa jirtu akka itti fuftu haa deeggarru. Gaafii isaan gaafatan bira haa dhaabannu. Waan Abiyyi boru ganama bahee isin sossobuu deemu. Hallayyaa lixi jedhaaniiti qabsoo itti fufna fayyaa ta'u ulfaadha.